Inshallah itti aansuudhaan dhaamsi gabaabaan yeroo ammaa deemaa jiru walii dabarsinu inshallah ilmaan Oromoo amaanaa walitti dhaammannu mucayyoo Helan gartee akkuma isin beektanitti mucayyoo gannaa torbaaf baatii 8 tan mujriima saniin gudeedamte akka malee ajjeefamte tan namni hunduu irraa dubbachaa jiruuf haadha saniif sagalee haa taanu hundi kennaa ilmaan Oromoodha namni hunduu bakka jirtanii xiqqaa guddaan keessan amaanaa walitti dhaammannu wanni mucayyoo san irratti dalagame waan hedduu nama dhagahamu waan garaa nama nyaatu waan cadhisuu hin qabne waan namni hunduu dubbachuu qabu waan borullee ilmaan teennattis dhufu wanni kun namni kun hidhaa ganna 25 miti dhiigaan baasanii namni kun ummata dura bahee ajjeefamuu qaba wanni inni dalage yakki inni dalage gurdaa isa qofaa miti warra poolisa abbootii murtiidha maatii isaa warra isa wajjin hirmaatanii amma akka hidhaan isaa irraa xiqqaatu akka mana hidhaatii bahuuf akkasuma sodaachisu haadha san dararaa haadha san irraan gahe argaa jirtanii dhagaa jirtanii hundi keessanuu ilmaan Oromoodha. Gartee waan kana baanee uummanni Itoophiyaa guutuun ilmi namaa kamuu kan addunyaa gubbaa jiru afaan hundatti hiikamee wanni mucayyoo kana addunyaa guutuu keessa irratti deemaa jira. Kanaaf hundi namaatu obboleewwan tiyya sagalee haa taanuu fi waan kana haga bakka hin geennutti irratti haa hirmaannu ilma namaa namni taate hundi keetu jechuudha. Waa'een Helen mucayyoo sanii daa'ima sanii jechuudha. Daa'ima tiyyaa daa'ima teeti daa'ima nama maraati yakka guddaa irratti dalagame ajjeecha baduu ajjeefamte gudeeddaa badaa gudeedamte yakka hamatu irratti dalagame gartee obboleewwan tiyya ajjeefamee reeffiisii kabajaa dhabe ilmoo daa'ima harki nama qabee gartee ijjinuu nama laalle waan san irratti dalagee dalaguu qofaa miti akkaataa irratti dalage waan ufittisuu hin dandeenye daa'ima cubbuu harka tokkochaan qabdee ati osoo qabde harkatti macalaatu yookaan gartee harka caccabtee daaraa taatu waan hamtuu irratti dalage jechuudha. Kana bira dabree wanni ibidda nama qabu haati sun akkuma isin argaa jirtan narsiidha nama ogeettii fayyaati. Bakka sanii baatee gartee qulqulleessuu baankii keessa dalagaa turte achis barbaadamaa turte yoo xiqqaatte wanni kun gartee yeroo dheeraadhaaf dararaan guddaan irra gahaa ture lubbuu ofiitiif sodaattee olii gabbaqattee jechuudha. Kana qofaa miti namoonni hedduun hadha warri keessaa naannoo Amaaraa akkuma argaa jirtanitti namoonni Tigireetti heerumte isiinuu ajjeefamuu qabdii gudeedamuu qabdii warri jedhee gabba'ee dubbachaa jirullee ni jira. Kun obboleewwan tiyya akka gugurdaa akka ilmaan namaa irratti boru dalagamu gosaan namni wal qoodu amantii wal qoodu. Biyya san keessatti haalli amaan akka deemu dalagamaa jira. Kun siyaasaallee of keessaa qaba. Haa ta'u waan kana irratti akka durriyyeen waan kana dalagdu warri akka kana dalagan akka irraa barataniif hundi keenya sagalee ta'uu fi qabna. Waan qabne immoo bakkaan gahuu qabna. Namni sun ifatti bahee waltajjii irratti badii dalagame sanii fi yakka fakkaataa inni mucayyoo isa irratti dalagee yoo kennisiifneef yoo kenname irraa baratama. Mootummaanis waan kana gartee halkanii guyyaa callisoo osoo hin taane uummanni wanni inni hin jijjiirre hin jiru heerallee katume uummataa. Kajijjiirullee uummataa jechuudha. Wanni uummataa olii tokko illee hin jiru. Uummanni waan hundaayyuu olii jechuudha isinii galee. Kanaaf uummanni amantiin kutaadhaan naannoodhaan osoo hin qoonne baanee dubbachuu qabna. Sheergadhaa guutuun keessan ilmi namaa osoo daa'ima tiyya taate jedhi ilaali. Osoo daa'ima tiyya taate Helan daa'ima tiyya dhuga daa'ima teeti. Namni hadha argeettan kun hundi isinii daa'ima teessani mucayyoo teessani daa'ima teessan mana laalatta daa'ima hin qabne obboleettii ta'e ilaali. Ka obboleettii hin qabne haadha ta'e ilaali. Ka haadha ta'e hin qabne niitii ta'e ilaali. Ilmoo daa'ima irratti wanni dalagame sun yakki dalagame sun hanqatee haati sun hadha kasilaa gadda sanii rifaatuu san haati sun silee hadha silaa dhiifama jedhanii hadha wanni kun gartee silaa haga nama gubdee wanni kun agadan deemtu jechuudha. Osoo gaafa duraa sun murtii maganna 25 sanittu warri isii abbaan gurbaa sanii haati gurbaa sanii obboleewwan gurbaa sanii namoonni ganda sanii naannoo sanii gabbanii osoo san jajjabeessanii dhiifama godhanii hadha wanni kun agadan deemu jechuudha. Kaagoo dhaamee haati mucaa obboleettiin maatiin guutuun abbaan murtiidha abukaatoon isii wanni hundi nu murteessan mucaa isanii murteessan jechuudha. Kana qofaa miti amma bahamee isiin Tigiree irraa dhalte ajjeefamuu qabdii isheen gudeedame waan biraa kaasuu deeman jechuudha. Nu waa'ee gosaa irraa dubbachaa hin jiru. Waa'ee amantii irraa dubbachaa hin jiru. Ilma namaati. Ilma namaa irra yakka dalagame biyya teenya keessa maaltu deemaa jira? Maaltu hiddi lafa gad dhaabbataa jira? Ijoollee hagamtu gudeedame, dubartii hagamtu gudeedame, aayyolee hagamtu gudeedame akka maletti yakki dalagamaa ture kun adda guddaa irraa gara ilmaan daa'immaniitti gad deebi'aa jira. Ilmaan daa'imman irra dalaganii dhiifama gaafachuuf yakka barbaadu fudhachuu dabree nama yakka irra dalagame ajjeesuuf hiraarsuu fi gartee itti dhaadachuun yakka biraatu deemaa jira jechuudha. Yookaan hadha cadhifne mana keenya tokko tokko boru durriyyeen akkasii gabbaatee gartee dalaguu deemti. Kana kutuuf mana galtanii obboleewwan tiyya rabbi haa sodaannu. Namni rabbitti amante namni ilmoo qabdu namni angartee nama irraa bahe jettu waas dhagawame barreessin cadhisiin sheer god dubbad waan kiyya jedhi hirribatti dhabi. Namoonni kana yakka dalagame ilmaan Oromoo yakka hama dalagame cubbuu takkaan dalagame hadha sanii miti wanni amma deemaa jiru godhamaa jiru obboleewwan tiyya.
waan hadha bahanii miidiyaa irra dubbachaa jiran laala. Haatu gudeedamuu qabdi ajjeefamuu qabdi jedhaa jiran. Warra maatii gurbaatii miti namoonni biraa gabbanii dhaadachaa jiran gosaan hadha. Keessaa naannoo Amaaraa keessa wanni deemaa jiru garaa isin nyaata obboleewwan tiyya. Garam deemaa jirra maaltu tahaa jira namni gartee coraa dhabee ilmoo daa'ima cubbuun qabne baga gudeedamtee hojiin argaa jirra jechuudha. Ka gudeede dhiis. Ka biraa akka silaa akkamitti jedhu baga gudeedamtee haatu gudeedamuu qabdi ajjeefamuu qabdi adamfamuu qabdi nuus ajjeefna jedhaanii jiran jechuudha. Kan haga dhuma waliin dhaabbannee haadha san nu gosa raajaan qabnu obboleewwan tiyya. Uumaa anaa Oromoo kaan Tigree kaan Guraagee kaan Walaayitaa kaan Faranjii Araba godhee ka uume Rabbii anaasii illee uumee Omar uume. Namuu filatee gosa irratti hin uumamne. Kanaaf rakkoon kenna. Dhukkuba biraa gandaa kaasanii durriyyee warri paaltookii warri gartanii feesbuukii warroonni gartee siyaasaa biraa oofachuu barbaadan waan biraa uummata jidduu oofuu deeman. Abbaa feetirraa haa deettu ilmoo abbaa feetee haa taatu nu kadhaan nu dhagawame gosaa miti amantii miti namooma nama bineensi nu hadha bineensa garaa laafa yakka hadha bineensi namaa kun dalage bineensa uumaan bineensa uumame hin dalagne jechuudha. Kanaaf bineensa nama fakkaatu kana yakki isaa yakki inni daa'imsa irra dalage ajjeecha ol tabiraan jirtu sila osoo jiraate sana olitti gaafanna jechuudha ajjeefamuu qaba. Murtii isaa gabraallee hin barbaanu umriitti murteessu waa godhuun kan irratti uummanni walii galee ajjeefamuu qaba gabbame jechuudha. Abbaa murtiitiif poolisoonni hadha isin dhaadachaa jiran seeraa dhiyaatanii hidhamuu qaban. Seerri isaan itti hidhaman sun ammoo seera gartee namni hundinuu irraa baratu ta'uu qaba waan kana jala buunee abbootii murtii irraa eegalee haga hunda isaaniitittu jala buunee hordofuu qabna hagana dubbachuu barbaade gumaan helan bahuu qabdi baasuu qabna waliin dhaabbannee waan hundaa irratti hirmaannee waan kana irratti duula guddaa bannee duuluu qabna isiniin jedha hedduu isin jaaladha karaa irra jira bal'innaa yeroo biraa yeroo lafa geerraa dubbanna waan kana sheer godhaa faffacaasa bal'innaan borii rabbiraa taate inshaallah karaa jiraa sun karaa